هنني كيلا فقراباتي والعربة ورا كتابات هنني كيلا فقودا والعربة كتابات روغا مكمرتو مويني أردي قوتي معلومات سيبو يا سودوتي يا أورومون أورومو ugaa dubbanna yoo ta'e ugaaf hojjanna yoo ta'e arra Somaliiziin dubbannu Omopiidiyoon kalee akkas nu gootteen dubbannu jecha kasirratti waan gootichi kenna jedhe guutama hawaasa 83 yoo dhageettani obboleettii isaa lukkuu ajjeefnani yoo Oromoon tokko ta'e nama obboleettiitii ajjeese sin gaafadhu jedhe arra wanni nu dubbannu baay'ee dubbanna nama baay'ee dubbatu qabna nama baay'ee hojjetu nagarre namichatu oolaa wayii qalateeti dubbiin tuni dubbii amma irraa biyyatti jiru oolaa qalateeti alaayyinaan fiigee bahe sareen mana keessa jira sombo wayiitti daddarba yoo abbaan gaddeebu sarichi waraabee foonicha gubbaatti bahe abiyyiin alaatiyya sareen somba itti darbinu harraa fudhattu kanaaf taatanii hin fudhattu gin isinitti hin fakkaatin ajali olee waan jedhu isinime Oromoon immootu dharaafuu jedhe hin dhabdu haqaafuu jedhe har'a haqaaf arganne ebalu qabsaa'ee dhawanni yeroo wallullu intala fuutanii manatti hin galtanii rafa isinirraa fudhatanii Oromoon guutuun ilma waggaa 150tti argatanii abbaa guddifata kun waa'ee liizii dubbata kun waa'ee boordaraa dubbata kun waa'ee qawwee ganaa qabsu qawween nu bilisoomsa waan bilisummaa dubbata dubbiin achi hin jirtu nu cuftuu walii galleeti ka jaartii wal kasabtullee kissii dhiisi yoo abiyyiif lammaa gargaaratti Oromoo gargaaratti ka obboleessa keetti wal kasabtullee kissii dhiisi qabsoo waan ajaa'iba tokko isinitti himu ani Abdulqaadir Islaama Yamanitti zakaa fudhanna jennee hiriirre yoo hiriirru maal jedhanii gaafatan beeytu ati Oromoodha bayyachi dhugaa rabbii isinitti hima Islaama barani ati Oromoodha bayyachi namichi tokko waan jedheen nama sheekati abboo bargalaana keessa raachillee adurreellee wanni baay'ee bofnillee keessuma gala Oromoon cufti badaa miti jeen biyya riyaala 100 kennan Oromoodha 50 kennan kalee abiyyi argannaan hime yoo dogoreellee beeku doolaara biliyoona 3 nuun finne arabni zakaa nu dhowwatu mo indo gogore eega mootii argatte jechuudha ammas gaddachaane kana lafa liizii nu fuudhaa gabaree bochifnaafi araba bira deemnee chaayinaa bira deemnee walii gallee amma mootii qabna kaa waa'ee faktarii as finnee yaa'aannu lafuma jirtu irratti haa hojjennu malee ammallee liizii naati sirreessi gabaree bokkisaa miti wanni nu haasa'u qabnu abbaan qabeenyaa fudhatee jenna sila numarraa fudhate yeroo kamuu hima rakkanna inuma boonna waa'ee boo'insaa hadiif nam nu harka galte jaalattes jibbitus nu harka jirti inni hin jijjiiramne jedhu inni yoomuu hin jijjiiramu inni jijjiirama nagarra jedhu hin eegina hin jijjiirama fida inni mataan isaa waa yeroo namni gaafa daargee badde hadaraa daargee baddii jedha namni jisaa gaafa daargee badde dura hadaraa daargee jedha inni qalbii isaa keessatti jedhe gaaf tokko lammaan yoo isin argitan baaletti namni eega irraa hiikamillee irra jira seehe yoomuu inni akkuma san jira lammaan dubbii tokko kan ajaa'ibaa isin argu gadeedoo gannat jedhan gadab keessatti baaleen harreen waraabessa nyaate harreen waraabessa osuma qabee dhaabbataanii bule ganama subii dhuguma rabbii waan ijaan arge isinitti maani amma ganama jaarsi tokko kakkabeeti harreen kun bishaan waaqannaa kanatti dabra miila hidhaa yoo irra gadhiiftan qilletti tara eegaa jedheen jaarsi maal qaagaa ofirraa dhiisaa jetteen ijoolleen yoo harree waraabessa irra gadhiisa waraabessi du'e lafa dhaye harreen kaachii fiigu bishaanitti tare warri akka duraanitti yaada habashaa mataa keessa jirtu habashaan ariiti ammallee yaadni isaa abiyyiin habashaa tochi kaa'ee akkamitti habashaan achi keessa abiyyi dhiirummaa isaatiin achi dhaqee maal wal faarsu malee wal faarsuun beeynu
maal jedhan qomaa ta'ee waggaa torba nu bulchan jiru kaya gamataa irraa cite nu bulchan jiru keenya inni jabe qabu kun maaliif nu bulchuu dadhabee yoo adubbata abiyyiif lammaa malee jala kan waan jiran jala maal gootanis maal hojjettanii abiyyiif lammaa malee bargara jalaa kan waan jiran wanni odeessu nami cufti maali wanni jalaa isin eeydan qara abiyyiif lammaa isin tochi fide ammallee jalaa hojjechuu malee wal kasasuu dhiisuu wal arrabsuu dhiisuu wal hamachuu dhiisuu wal kijibuu dhiisuu dhiiftanii warrummaan biiroo keessa taa'u guyyoo isin hin maal harkaa qaban wanni karaa keessa deema tokkotu ani baale ture kalee gale shaashamanne akkasii oppiidiyoon dakanaa tunna rakkifte jennaan maal gootaa bira dhayita ati hojii kan kee hojjedhu isin hojii si haa hojjettu namni kamuu yoo hojii inni qabu hojjete maal gootanii isin warra rakkate wanni nu haasofnu waa min hikmatil jara waan akkanaa kana haadhiif nu daraa keessan bar lamma abiyyi gaafa ariyaa biiroo isiniin jedhe biiroo dhaqaatuma ariyaa miti isinuu fiyyuu keessaa baati yoo isin cubbuu dalayte biran dhaqina oromoon cubbuun beekuuf isinitti hime bar isin dullaa fudhattanii gara biiroo wayiiti ijoollee ari'uu deemnaa jennaani bara ariisan tun eega inni nama cubbuu ta'e rabbi nama cubbuu namni illee jibbee rabbi illee jibbee irraa fagaadha jechuudha malee dullaan tumaa miti nama waan an ajaa'iba jechuudha yoo an nama tokko himadhe ana cubbuu qaba nama garii rabbitti dhiisu nama garii duuba isaa beeka duuba isaatti dhiisu wanni eega waan cubbuu dhufanii nu barsiisan amma isun baandiru musaa san qabanne ibaluu akkasiyyoo ibaluu akkanii kanaa miti ammoo nu barbaachisu jechuudha ta dubbii reefisan jechuudha intala duburaa argannee 4 kiiloo galte san osoo nu rafnu akka nurraan fudhanne wanni oromoo cufatti dhuguma rabbii isinitti hima jechuudha hadaraa keessan waa'ee ekonomii warri waa'ee ekonomii dubbatuun jira ani waa'ee zakaa birrii nu qoodanii wanni iccitii amantaa kiyyaa isin himeefi zakaanis gaafa ati bilisummaa hin qabne zakaallee sittin kennan wallaahi bilbilee gaafadhee maan naan jedhe bar zakaa nu kennuu dhiise amma nutti kennanii eegaa biyya nu qoonnaa naan jedhe wallaahi dhugaa namichi sun jechuudha eegaa biyya argate nutti kennanii qoodaa jirra duraan nutti kennu laal wallaahi eeyna eetu eenyu ati oromoo achi bayi wallahi shantama dhumarra nu kennan biyya dhibba kennan dhugaa rabbii isinitti hima jechuudha yaa oromoo ka'i muslimas ka kiristaanas waan harkan wayikan rabbi sodaadha la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid jedhe rabbiin waan harka keessan gahe shukriitti godhaa jedhe rabbiin waan harka keessan gahe rabbi harkaan nu gahe waan kana akka harkaan nu gahe rabbuma jalla beeka malee nam tokko ani naan galle jechuudha gaafa halkan abiyyi argate abiyyi ija qabaami jarana gurra qabaami miila qabaami wallahi rabbiin isinii kakadha jechuudha osoo namnummaan qomaataa ka oromoo achi dhaqee ani falmaa irraan qabu dhuguma rabbi dhugaama oromoo dhugaa miti dhugaama oromoo dhugaa miti jarana rabbii isin uume sodaadha gara hojiitti haadee bannuu haasaa dheeresseef galatoomaa isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh partnershipiidhaan ikonomii hin guddifnaa inni jedhame kuni barbaachisaadha garuu maal inni akkuma duraan himametti qorannoo irratti hundaa'ee amma daldaltoota